beennaa duru kan na bishooftu ka Finfinnee ka adda godhu gammachuu haganan jedhamni na dhagame. Mee keessa waggaa dheeraa booda kan Finfinnee deebi'eetiin kan irreeffatamaa jiru kun immoo maal hiika qaba Oromoodhaaf? Hiika guddaa qaba Oromoodhaaf kana caalaa itti dhaamaa dhufa malee wanti haroomni hin jiru. Kana caalaa Oromummaan kennan guddata malee tokko ta'a malee diqqaataan deemu irreechi Finfinnee ta'uun isaa waan baay'ee isaa fida jeetiin dhama. Gama diinagdeetiin ammoo keessayyuu namoonni dhufu tuurizimii uffata aadaa bitatu nyaata hoteela fayyadamu inni kun gama diinagdeetiin tuurizimii irratti bu'aan inni qabu maal jettee yaadda? Waan inni qabu guddaa baay'ee badhaa isaati warra hoteelallee hojjetu isaanii badhaa isaanii waan mishatu.